Okay, aye. Hundeeffama Protestaantii naa himi ayyee rakkoon qabu. Kan dursuudhis rakkoon qabu. Mee akkaataa hundeeffama Protestaantii naa himi ayyee. Esh fakkeenyaaf nuti kiristaanonni wangeelatti kan amannu dubbii Kiristoositti amanna, dubbii biraatti hin amannu. Fakkeenyaaf quraanatti warra ortodoksii qaban irratti macaafota ortodoksii qaban san irratti hin amannu. Maaliif isaan macaafa kan bira 81 jedhan san eessaa akka fidan nuti hin beeknu. Nuti kan amannu 66 sun gaggeessaa hafuura waaqayyootiin barreeffaman, hafuurri waaqayyo soban beeku, soban dubbatu, wanta dhugaa fi wanta dhugaa lafa ka'a. Kanaafuu kan nuti yeroo takka naa dhaabbadhu hundeeffama Protestaantii naa himi siin jedhe amma baqa waan biraa dhiisi rakkoon qabu waan kaatolikii waan ortodoksii dhiisi waan musliimaa sin gaafan dee'anis ilaayyuu waan hundeeffama Protestaantii naa himi akkaataa hundeeffama Protestaantii naa himi. Hundeeffama Protestaantii sitti meera badaasaa jechuun beektonni macaafa qulqulluu warreen jedhaman jiru. Isaantu sirriitti diteelii isaantu beeka. Garuu wanta naan sitti dhimmichi dhimma amantii irratti wal mormaa hin jiru. Okay, baqa dhiisi rakkoon qabu ayyee. Protestaantii jechuun maal jechuudha? Definitionii Protestaantii maal ayyee? Protestaantii yookiin immoo kiristaanota jechuun No, kiristaanota akkasii taadde definitionii Protestaantii maalii siin jedhe? Protestaantii jechuun definitionii isaa maal? Hiikni isaa mee define godhime? Protestaansii define gochuudhaaf xiqqoon rakkadha. Maaliif badaa waa'ee kanaatti waa'ee isaan beeku garuu immoo rakkoon qabu. Seenaan beektu taanaan rakkoon qabu. Okay, Ingiliffaa beektaa? Ingiliffaa immoo dubbisuun beeka malee asoon beeku. Okay, dubbisuu isa yeroo dubbiste hiika isaan beektu? Jechuun isuman beekuun isuman baradhee fi hubadhee sanan beeka malee waan biraan beeku. Aguma barattee hubatteerraa Protestaant jechuun hiikni isaa afaan Oromootti maali? Waan biraa gali bakka dhiisi waan biraa sin gaafadhu. Protestaant jechuun afaan Oromootti maali? Afaan Oromootti Protestaansiin jedhu sun akkanaa galetti akkan hubadhutti kiristaanota jechuu kan jedheen fudhadha. No way. Ati immoo yoo hiikama Protestaansii Ingiliffa isaatiin garoonfaatti na eegte isayyoo sirraan baradha rakkoon qabu. Yaa Protestaant jechuun finciltoota jechuu yookaan ammoo mormitoota warra fincilee jechuudha. Madda kaneessaa argatte. Amma yoo barbaadde kun translate godhee si garsiisaan afaan Oromootti. Protestaant jechuuma jettu kanayyuu afaan Oromootti translate godhee dhaqi ilaali. Waan fagoo iyyuu hin dhaqini. Waan biraa dhiisi. Protestaant jedhiiti translate godhee ilaali. So hiika kanarraa maal hubattare? Kiristaanonni finciltoota moo maal jettee amantaa? Fakkeenya finciltoota itti naa hiikteetta garuu fakkeenya namoonni waa'ee kiristaanotaa nasti man finciltoota isaan kun finciluu namarratti ka'u jettee fudhattamu akkamitti? No akkasii jedhudha. So sun waan beektu hiikasaa finciltootaa ta'u garuu finciltoota. Okay, maalitti fincilanii maal fincilan kan jedhu san boodatti fufa dhaqiitii seenarraa qoradhu. Martin Luther King namni jedhamu kaatolikii keessa kan ture boodarraa yaada isaanii mormuudhaan kitaaba 73 isaan qabatanii jiran sanirraa laal sanillee mormuudhaan yaada isaanii mormuudhaan protest godhee ba'eetu kitaaba 66 godhee Protestaant yookaan Protestaantii kana yookaan Pheenxee ammasiin jettan kana hundeessee jechuudha. So Martin Luther King jetteetta namichi kun sababii maaliitiif kitaabota 71 sana fudhachuu didee 66 barreessite sababa sanatti himuu dandeessa? Okay, garuu sababa fedheefis haa ta'u 70 irraa 66tti deebisee namoonni deebisne. So ani seenaan beekus hin jedhee badaasaa ati natti himteetta gabbuu seeraa agumatti beektutti dhaga'uun kenna oolu garuu sababaa isaa waliin ilaalla rakkoon qabu garuu inni 70 irraa 66tti deebisee namoonni deebise. Ati manatti himte deebisee 66. Yaa deebisee seenaati illee macaafa. So gaafa kana ready taaddee jechuu kiyya gaafa kana
kan hirrise kan protestantiitu hirrise moo warra kaatolikiitu itti dabalere inni iyyuu duraan keessa ture inni iyyuu duraan kaatolikii ture booda keessaa bahe gaafa kana protestantiitu kitaaba kana hirrise moo kaatolikiitu itti dabalere ini Martin koi seenaan beektu seenaan beeku nama biraa galchaa ko seenaan beeku sitti merame amma gabanatti deemna si murmu waana sitti Buta farrasu rakkoon jiru baay'ee taadde kiyya rakkoon jiru beekuun dirqamaa miti garuu baradhu keetiiti waan ta'eef dursa la bara rakkoon qabu nan baradha sirras barachaa jira seenaa garuu wanta si gaafadhu tokko inni kaatolikii ture Martin Luther King jedhan jetteetta achumaan gara protestaantii dhufe namichi kuni sababii kaatolikii irraa gara protestaantiitti dhufeef sababii guddaa wayii qaba malee namni lafaa ka'ee amantii isaa jijjiiru kana nan beeka so sababii namichi kun amantii isaa geeddaree fi kitaabota 71 kana gara 66tti buuse sababii yookiin amansiisaa qabaachuu danda'a kanammoo sababii amansiisaa qabaachuu danda'a so sababii maaliitiif namichi kun kan kitaaba 71 irraa gara 66tti buuse Okay, nuti dursa wanni nu galuu qabu eda kitaabni 70 wahirraa 66tti galee kana ubannee nan nu ga'aadha maaliif jennaan kan itti dabalame osoo hin taane irraa hir'ifame protestantiin yookaan ammoo Martin Luther King namni macaafa kana protestantii hundeessaan amantii kana kitaaba hir'iseera kanaafuu maaltu ta'eere kitaabni ni hir'ifame malee ittiin dabalamne warri 66 ol qaban warra irraa kan isaanii irraa hir'ifame malee warratti dabalan akka hin taane hubannee sanii bira dabala rakkoon qabu dubbisi sirriitti seenaa dubbisi inshallah rakkoon jiru Wikipedia illee seentee websaayitii kanneen garaagaraa illee dubbisuu dandeessa amma gama abdii macaafa deebina abdii koy abdii tokkicha waa tokko siniin gorsa difama abbaa kiyya akkanaa taatan nan beeka garuu dursa seenaa la ani goxisuu kee ta'uu danda'a lakki gurba ani abbaa keetii miti rabbiin si haa qajeelchu ani ijoolleedha ganaa daa'ima barbaade haa garuu akkan hubadhee fi akkan sarraa hubadhe tokkotti tani seenaan naa dubbistan namni kun kana godhe duwwaa ittanii lafan kaayina sababa safan Martin Luther King kun sababiin 71 irraa gara 66 buuseef sababa guddaa qaba malee amantii isaa isa duraan kaatu baga sanatti qoradhu gotti rakkoon hin jiru taadde kiyya qoradhu gotti rakkoon hin jiru qoradhu beektota macaafa qulqulluu